Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Vision Media irraa oduu yeroo tanaaf qabannee dhiyaannee isin biraan geenyaa dura irrattis matootii dursinaa. Mariin biyyoolessa Itoophiyaa guyyoota 40f gaggeeffamaa ture bifa falmisiisaa ta'een xumurame. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa jaamtee beekamtii heera mootummaa akka argattu yaadni murtoo dhiyaate waltajjii boodaas ijoo dubbii ta'uun itti fufeeti jira. Dhimma kanarratti oduu bal'inaan qabanne qabna. Garee maafiyaa 120 irratti himannaaleen garaagaraa banamuun gabaafame. Himatamtoota garee 120 jalatti gurmaa'uudhaan yakkoota namoomaa raawwachaa turan jaaman irratti manni murtii ragaa caqasuuf ta'uun beekame. Bara barnoota 2018ttis barattoonni qormaata biyyoolessaa fudhatan 87 caalan qabxii barbaachisaa hin galmeessine jedhe Ministeerri Barnoota Itoophiyaa. Ministeertichi ibsa irra baaseen manneen barnootaa 565 keessatti barataan tokkolleen qormaata dabruu akka hin dandeenye ibseeti jira. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa baatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwatanii namoonni hedduun ajjeefaman. Haleellaa kanaan ambulaansonni namoota keessa jiran waliin gubachuu jiraattonni himaniiti jiru. Ameerikaan jimaa gama biyyasii seenuudhaaf ture kiloogiraama 500 caalaa torbaan tokko keessatti qabuu beeksiste. Namoota gocha jimaa daddabarsuutiin shakkitees himata irratti banuu aangoonni himan. Kanneen jaan matootii odoo irraatii gara bal'eenaatti nachi ce'a. Mariin biyyoolessa Itoophiyaa guyyoota 40f gaggeeffamaa ture bifa falmisiisaa ta'een xumurame. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa jaamtee beekamtii heera mootummaa akka argattu yaadni murtoo dhiyaate waltajjii boodaas ijoo dubbii ta'uun itti fufeeti jira. Waltajjiin marii biyyoolessaa Itoophiyaa ji'a tokko oliif ajandaawwan biyyoolessa garaagaraa irratti mari'achaa turuun yaadota murtoo ajandaawwan ijoo 8 mariif dhiyaatan dhiyeessuudhaan xumurameeti jira. Waltajjii xumuraa tanarratti ajandaawwan 8 filataman irratti yaadni murtoo bakka hirmaattonni marii biyyoolessaa 4,000 argamanitti dhiyaateeti jira. Ajandaa falmisiisaa kan turee fi ajandaa magaalota federaalaa jedhamu ajandaa 7ffaa jalatti mari'atamaa kan ture dhimmi magaalaa Finfinneetis murtii harkateeti jira. Akka maddeen himanitti yaa'iin marii biyyoolessaa dhimma Finfinnee irratti murtoo dabre hirmaattonni marii kanaa 4,000 bakka argamanitti dhiyaate. Haaluma kanaan magaalaan Finfinnee itti amansiisii mootummaa federaalaatiif ta'ee magaalaa guddoo mootummaa naannoo Oromiyaa taate heera mootummaa keessatti akka tumamu yaada murtoo dhiyaateeti jira. Dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan heera keessatti tumame. Dantaa walootiin akka bakka buufamu yaadni murtoo dhiyaateeti jira. Afaan hojii magaalichaa afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u si'aayii kanaan murtoon dabreeti jira. Akka hirmaattuu marii tanaa taate gaazexeessituu Masarat Dhaabaa BBC'tti himtetti magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaatii fi teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa akka taatu akkasumas afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u yaadni murtoo dhiyaate irratti waliigalamuu ibsiteeti jirti. Dabalataan afaan Oromoo afaan hojii magaalaa Finfinnee akka ta'us waliigalamuu BBC'tti himte. Murtoon kun wayita dhiyaatu hirmaattonni naannoo Amaaraa bakka bu'uun waltajjii keessaa ba'uu maddi BBC tokko himeeti jira. Boodarra gara waltajjii deebi'uudhaan koomishinarootaan galateeffatamuu hirmaattonni waltajjichaa ni dubbatu. Dhimmi Finfinnee ajandaawwan marii hirmaattonni naannolee garaagaraa irraa dhufan deeggaran akka ta'e hirmaataan maqaasaa akka hin ibsamne gaafate BBC'f mirkaneesseeti jira. Fakkeenyaaf pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa mataan isaanii ani Finfinneen qabeenya Oromoo ta'uu hin mormu garuu yeroo kanatti nageenyi waan hin jirreef rakkoonis kan ka'e sababii Finfinnee waan ta'eef inni kaan haa murtaa'uti ajandaan Finfinnee haa turu yaadajuu dhiyeessuu isaanii maddi BBC mirkaneesseeti jira. Pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafeen ammoo yaada kana mormuudhaan dhimmi Finfinnee yeroo biraatti dabarfamuu hin qabu jechuun murtaa'ee akka goolabamu deeggaruu isaanii dubbata maddi BBC kun. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa karaa miidiyaa hawaasaa isaaniitiin dhimma kana mirkaneessaniiti jiru. Mariin biyyoolessaa guyyoota 37 dabraniif dhimmoota murteessoo biyyoolessaa irratti magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture guyyaa har'aa yaadota murtoo adda addaa dhiyeesseeti jira. Yaadota murtoo dhiyaatan keessaa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uun beekamtii heera mootummaa akka argattu yaada murtoo dhiyeesseeti jira. Obbo Haayiluu Addunyaa maxxansa isaa kanaan. Yaadni murtoo koomishiniin marii biyyoolessaa irratti darbu seera ta'ee tumamuu dura qaamolee sadeen mootummaa seera baastuu, seera raawwachiiftuu fi seera eegtuun akkasumas paartiilee siyaasaatii fi dhaabbilee amantaatiif akka dhiyaatu koomishiniin marii biyyoolessaa himeeti ture. Kanarra dhaabbachuudhaan heerri biyyattiitis ni fooyya'aa jedhamee eegama.
Garee maafiyaa 120 irratti himannaaleen garaagaraa banamuun gabaafame. Himatamtoota garee 120 jalatti gurmaa'uudhaan yakka al namoomaa raawwachaa turan jaaman irratti manni murtii ragaa caqasuuf ta'uun beekame. Garee maafiyaa 120 magaalaa Amboo keessatti gurmaa'uudhaan yakka hojjechaa turan 13 irratti qorannoon gaggeeffamuun himanni banamuu itti gaafatamaan waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Lixaa obbo Dagaagaa hundumaa BBC'tti himan. Shakkamtoonni kunneen magaalaa Amboo keessatti gurmaa'uun yakka wanbadummaa raawwachaa turuun himameeti jira. Galmee shakkamaa Kaasaayee Qananiisaa bultii jaamu jalatti namoota 13 yakka miidhaa qaamaa cimaa fi salphaa geessisuudhaan qabeenya namaa humnaan fudhachuu, ijaarsa seeraan alaa raawwachuu faadhaan himataman ja'an. Himatamtoota keessaa galmee Kaasaayee Qananii jalatti kanneen akka Taakkalaa Darroo Birruu, Abdiisaa Guddataa, Habtaamuu Alamaayyoo Guutaa jaaman faatu argama. Walumaa galatti namoota 13 ta'antu yakka kanaan himatame. Hundi isaanii dhiira yoo ta'an galmee Kaasaayee Qananii jalatti himataman. Wanti ittiin himatamanis bara 2015 irraa eegalee yakkoota daddabalamuudhaan raawwatamaa turaniin akka ta'e beekameeti jira. Isaanis yakka wanbadummaa cimaadhaan himataman ja'an obbo Dagaagaan. Namoota doorsisuun miidhaa qaamaa irraan ga'uu gareedhaan gurmaa'anii qabeenya isaanii irraa fudhachaa turan. Yeroo yakka kana raawwatan viidiyoo waraabuudhaan miidhaa agarsiisaa turan. Yakka miidhaa qaamaa cimaa fi salphaan gurmaa'anii qabeenyaa fi lafa namaa dhuunfaa humnaan fudhachuu fi lafa mootummaa irratti immoo ijaarsa seeraan alaa raawwachuun himataman. Obbo Dagaagaan galmeen qulqullaa'ee abbaan alangaa mana murtii Shawaa Lixaatti himannaa irratti baneeti jira jedhe. Dhimmi isaanii mormii sadarkaa duraa bira dabramee ragaa abbaa alangaa dhageessisuudhaaf gaafa hagayya 18 bara 2018tti beellamni qabameeti jira. Isaan yakka kana guutumaan hin hojjenne jechuudhaan waakkataniiti jiru. Abukaattoo dhaabbachuudhaanis falmaatii jiru ja'an. Miidhamtoonni dhuunfaa miidhaa qaamaa cimaa fi salphaan irra ga'e lafti isaanii humnaan irraa fudhatamee gara namoota 15 akka ta'an kan himan obbo Dagaagaan lubbuun namaa dabree garuu hin jiru ja'an. Gareen kun yeroo dheeraadhaaf magaalaa keessatti yakka yeroo hojjetan qaamni nageenyaa isaan to'ate hin turre. Guyyaa adii magaalaa keessatti nama reebuu doorsisu kanaaf qaama tika biyyattii waliin hidhata qabu kan jiru. Gaafiin jettuu obbo Dagaagaaf dhiyaateeti jira. Komiiwwan akkanaa irra deddeebi'uudhaan hawaasa keessaa akka kaa'u kan amanan obbo Dagaagaan garuu dhimma kanaan wal qabatu galmee qorannoo keessatti hin arganne ja'an. Obbo Dagaagaan himatamtoota kanneen mana murtiittis garee wanbadoota 120 akka yaaman ibsuudhaan ragaan keenyaas kanuma nuuf mirkaneessa jedhe. Galmeen qorannootis akkasitti beeka, ragaaleen namootaas akkasitti isaan beeku ja'an. Miidhamtoota dabalatee ragaalee hedduu isaan irratti dhiyeessuudhaaf baallamni wixata dhufutti qabamuudhaas himan. Miidhaan gareen kun namoota nagaa irraan gahaa ture jaamu miidiyaa hawaasaa irratti erga akka malee qoodamaa ture to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Bara barnootaa 2018tti barattoonni qormaata biyyoolessaa fudhatan dhibbeentaa 87 caalaan qabxii barbaachisaa hin galmeessine jedhe ministeerri barnootaa. Ministeertichi ibsarra baaseen manneen barnootaa 565 keessatti barataan tokkolleen qormaata dabruu akka hin dandeenye ibseeti jira. Barattoota 500,000 fi 50,000 fi 210 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2018 fudhatan keessaa barattoonni 70,000 fi 544 qabxii yuunivarsiitii seensisuuf isaan dandeessisuu galmeessuu ministeerri barnootaa beeksiseeti jira. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa bu'aa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2018 ilaalchisee ibsa kennaniiti jiru. Bara kana bu'aan fooyya'aan galmaa'uudhaas ibsan. Akka isaan ibsanitti barattoota waliigala qormaata fudhatan keessaa 70,000 fi 544 qofti qormaata dabruu danda'aniiti jiru jedhe. Barattoota qormaata fudhatan keessaa dhibbeentaan 12.8 ta'an qabxii dhibbeentaa 50 fi isaa ol galmeessuu isaanii ibsaniiti jiru. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kanaatiif barattoota 500,000 fi 63,960 galmaa'uu isaanii kana keessaa 500,000 fi 50,200 fi 10 qormaata fudhachuudhaan saddeessaniiti jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee barattoota isaa dhibbeentaa 32.3 dabarsuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti akka argamu ministeertichi ibsaniiti jiru. Akka guutuu biyyattiitti manneen barnootaa 88 keessatti barattoonni hundi qormaata dabruu fi manneen barnootaa 565 keessatti garuu barataan tokkolleen qormaata dabruu akka hin dandeenye ibsaniiti jiru. Barattoota qormaata dabran keessaa dhibbeentaan 16.5 saayinsii uumamaa, dhibbeentaan 8.33 immoo kanneen saayinsii hawaasaa ta'uun ibsameeti jira.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa bahaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwatanii namoonni hedduun ajjeefaman. Haleellaa kanaan ambulaansonni namoota keessa jiran waliin gubachuun jiraattonni himan. Oromiyaa godina Wallaggaa bahaa aanaa giddaa ayyaanaa naannoo magaalaa Angar Guutee ganda Tulluu Leencaa Jaamutti hidhattoonni socho'an konkolaachistootaa fi imaltoota siviilii irratti haleellaa raawwachuun miidhaa guddaa geessisuun jedhame. Jiraattonni naannicha akka jaanitti torbaanota dabran irraa eegalee naannoo magaalaa Angar Guutee fi aanaa giddaa ayyaanaa keessatti rakkoon nageenya haala haaraan dhalate daran hammaachaa dhufuu himan. Kunis jireenya guyyaa guyyaa hawaasaa sodaa fi yaaddoo keessa galcheetti jira. Ragaan ijaa tokko Dooche Veeleedhaaf akka himatti rakkoo nageenyaa kana irraa kan ka'e namoonni giddaa ayyaanaa fi Naqamtee gidduu socho'uuf sodaa guddaa qabu. Akka inni ibsetti hidhattoonni naannichatti socho'an kanneen ofii isaanii faannoo jaanii yaaman haleellaa raawwachuuf doorsisaati turan. Kanaaf hawaasa keessatti sodaan guddaan uumameeti ture. Roobii Dabree adoolessa 13 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa humnoonni mootummaa maallaqa baankiiwwan 3 giddaa ayyaanaa irraa gara Naqamtee geessuudhaaf konkolaattota maallaqaa dabalanii wayitee deemanitti konkolaattonni uummataa duraan sodaatanii dhaabbachaa turanis waliin socho'an. Konkolaattota uummataa gara 30 ta'an kanneen sodaa nageenyaatiif walitti qabamanii turan magaalaa ayyaanaa keessaa ba'anii yeroo naannoo Tulluu Leencaa gahan konkolaattota maallaqaa baankiiwwan 3 geessaa turan irratti dhukaasni baname. Sanbooda konkolaattota uummataa isaan duukaa deemaa turan irrattis dhukaasni banamuudhaan miidhaa guddaan dhaqqabuun himameeti jira. Ragaan ijaa akka jeetti haleellaan kun roobii ganama keessaa kan raawwatame yoo ta'u lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaan guddaan dhaqqabeeti jira. Namoonni du'anis jiru, qabeenyi saamameeti jira, namni hedduunis buutamanii fudhatamaniiti jiru. Rakkoon torbee kana mudatee ture baay'ee hammaataadha ture. Konkolaattota keessatti walitti qabamanii imalaa kan turan hundi isaanii siviiliidha turan. Hooggantoonni baankiiwwan 3 maallaqa gara Naqamtee geessaa turanis ajjeefamaniiti jiru jedhee dubbate maddi achi ture. Ragaan biraa jiraataa magaalaa Angar Guutee ta'e haleellaa naannoo Tulluu Leencaa bakka ganda 3 jaamuun beekamutti raawwatameen namoonni hedduun miidhamuu himan. Akka ragaan kun jeetti namoota lubbuun isaanii dabree reeffi isaanii gara buufata fayyaa Angar Guutee geeffame keessa namoota 8 ijaan arguudha hime. Namoonni 2 immoo madaa'anii yaalamaa turuus dubbateeti jira. Namoonni 2 ambulaansii keessa turan ambulaansii sanii waliin gubatan jedhe ragaan kun. Akka jiraataan naannichaatii fi ragaan ijaan arke jeetti namoonni hedduun hidhattootaan qabamanii gara bosonaatti fudhatamaniiti jiru. Namoonni hanga ammaatti fudhataman barbaadamaatti jiru. Lakkoofsi isaanii fi bakki isaan jiran sirriitti hin beekamne. Isaanis baay'eedha jechuudhaan ibsan. Akka odeeffannoon kun ibsitti konkolaattota gara 30 ta'an keessaa ambulaansota hospitaala giddaa ayyaanaa 2 dabalatee konkolaattonni 7 gubachuun barbadaa'aniiti jiru. Qabeenyaa fi lubbuun namaa hafes miseensota nageenya Oromiyaa magaalaa Angar Guutee keessa turaniin baraaramuu dubbataniiti jiru. Hojjetaan hospitaala giddaa ayyaanaa tokko ambulaansonni hospitaalichaa 2 haleellaa tibbanaa kanaan dhukkubsattootaa fi meeshaalee yaalaa waliin gubachuu mirkaneesseeti jira. Hojjettoonni keenya lubbuun hafaniiti jiru kan jedhe hojjetaan kun garuu ambulaansonni gubachuu fi inni tokko dhukkubsattoota qabatee ture waliin gubachuudha mirkaneesse. Jiraattonni naannochaa magaalaa ayyaanaa giddugala bulchiinsa aanaa giddaa ayyaanaa keessatti nageenya dhabuu fi ajjechaa namoota nagaa mormuudhaan hiriira mormii gaggeessaniiti jiru. Ameerikaan jimaa gama biyyeessii seenuudhaaf ture kiloogiraama 500 caalaa torbee tokko keessatti qabuu beeksiste. Namoonni gocha jimaa daddabarsuutiin shakkamanii simannaan irratti banamu aangoonni himan. Buufata xayyaara idil addunyaa Baaltimoor Waashingitan kan naannoo Meerilaand keessatti argamutti torbaan dabre keessa guyyoota walitti aananitti jimaan kiloogiraama 500 yookaan paawundii 1200 ulfaatu abbootii taayitaa gumrukaa fi eegumsa daangaa Ameerikaa CBPdhaan to'annaa jala ooluutu himame. Kibxata yookaan 30 dabree imaltuun tokko London irraa gama Waashingitan bararee boorsaa gurguddaa 5 dhiisee yeroo badutti sakatta'insa taasifameen jimaan goggogaan kiloogiraamni 136 argameeti jira. Guyyoota itti aanan keessatti imaltoota London irraa dhufan biraarraa jimaan dabalataa qabamuu isaatiin waliigalatti hammi jimaa qabamee paawundii 1200 yookaan kiloogiraama 500 geeti jira. Jimmata dabre immoo buufata xiyyaara idil addunyaa Daalaas keessatti jimaan paawundii 370 dabalataa qabameeti jira. Dhimma kanaan wal qabatee jiraataan Niiyork kan umriin isaa waggaa 25 ta'e Mohammad Diwaar yakka seeraan ala jimaa daddabarsuutiin himatameeti jira. Eejensiin gumrukaa fi eegumsa daangaa Ameerikaa jimaa to'achuudhaaf carraaqqii guddaa taasisaa akka jiru ibseeti jira.
Akka seera Ameerikaatti jimaan sababoota keemikaalota nama mirkaansan kaatiinii fi kaatinoin jaaman of keessaa qabuuf akka qoricha sammuu si'oomsan kan dhorkamaatti ramadama. Gabaasni mootummaa Ameerikaa irraa akka agarsiisutti onkololeessa bara dabree irraa eegalee hanga adoolessa 31tti qofa abbootiin taayitaa Ameerikaa jimaa paawundii 19,000tti dhiyaatu qabaniiti jiru. Haa ta'u malee ogeeyyiin damee kana akka mirkaneessanitti hammi jimaa qabame kun kan Ameerikaa seenu keessaa baay'ee xiqqaadha. Jimaan hamma kana caalu guyyaa guyyaan karaa adda addaatiin gara Ameerikaa seeraan ala akka seensifamaa jiru gabaafameeti jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun Oromiyaa Viijin Miidiyaa irraa yeroo kanaaf qabannee dhiyaanna kana fakkaata. Oromiyaa Viijin Miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jechaa asirratti xumurra.